Akkam jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenyaa BBS irraa oduu oolmaa Oromiyaa isinitti hima. Ani oduu oolmaa Oromiyaa wajjin Sirnaa Sabaati. Sirnaa Awaalcha Haacaaluu Hundeessaa bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti akka raawwatu fedhii fi murtii maatii ta'uu obboleessi isaa Habtaamuu Hundeessaa BBC'tti hime. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa erga wiixataa darbee ajjeefamee booda eessatti awwaalamuu qaba yaadni jedhu irratti mormiin dhalateetii ture. Namoonni jaalalaa fi mararfannoo artist Haacaaluu Hundeessaaf qaban Finfinnee walakkatti awwaalamuu qaba jechuun kan falman yeroo ta'u mootummaan garuu Ambootti awwaalamuu qaba yaada jedhutti cechuun garas geesse. Sababa kanaanis erga reefi humnaan gara magaalaa Finfinneetti deebifameen booda Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 35 poolisii federaalaatiin to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa mirkaneesseetii jira. Reefi Haacaaluu Finfinneetti awwaalamuu qaba sababa jedhuun kaleessa qe'ee maatii Haacaaluutti namoonni 5 rasaasaan rukutamanii tokko lubbuun darbeetii jira. Maatii Haacaaluu keessaa tokko kan ta'e eessumni Haacaaluu miidhaa irra ga'een lubbuun dabarteetii jirti. Obboleessi Haacaaluu akka jedhutti Haacaaluun uummata Oromoof qabsoo guddaa taasisaa ture. Aarsaa guddaa kafalee jira. Har'a garuu reeffa isaa illee awwaalachuu dadhabuun hanga kana rakkachuun keenya guddaa na gaddisiisee jedhe. Gaafiin Haacaaluun Finfinneetti haa awwaalamuu jedhu uummanni kaasu hammeenyaa fi miti kan jedhu obboleessi artisti Haacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa ta'us kana kan murteessu maatiidha jedhe. Haacaaluun maatii qaba haati warra isaatis jirti nu waliin osoo hin mari'atin namootni Finfinneetti awwaalamuu qaba jechuun sirrii miti jedhe. Yaada kana mormuu baannus erga du'ee sababa kanaan reeffi isaa boqonnaa dhabuun hanga kana rakkachuu hin qabu ture. Kun baay'ee na gaddisiisee jira jedhe. Garuu yaada kana jaalatanii kan kennan osoo hin taane humnoota mootummaa Itoophiyaatiin dirqisiifamuu malu jedhamaatii jira. Haacaaluun yeroo lubbuun jiru tasa yoonan du'e magaalaa Ambootti malee na hin awwaalinaa jedhee ture jedhe Habtaamuun. Kanaaf yaada kana dhaammannoo isaa fi murtii maatiin Ambootti awwaalamuu akka qabu murteessuu kan dubbate Habtaamuun. Ajjecha Haacaaluutiin walqabatee mormii Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti dhalateen yoo xiqqaate namoonni 80 ol humnoota mootummaatiin ajjeefamaniitii jiru. Humnootiin mootummaa maatii artisti Haacaaluu Hundeessaa dirqisiisanii reeffa ilma keenyaa fedhii fi murtii keenyaan Ambootti akka awwaalamu murteessine jedha dubbadhaa jechuun dirqisiisanii jedha odeeffannoon keessaa bahu. Abbaan artisti Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaan Sirnaa Awaalchaa irratti gurbaan koo dhugaa dubbate jedhan. Ilmi koo waan beeku dubbate torbaan isaatti ammoo ajjecha isaa dhagahe jedhe. Dhiigni mucaa kootii dhangalee akka hin hafne waaqanaaf kadhadhaa jedhe. Guutuun dhaamsa isaanii akka itti aanutti dhiyaata. Yaa abbaa biyya koo kan abbaatu hangafa gootaa sana abbootii koo kan waa koo taatan waa koo kan immoo haadha koo haadha koo yaa biyya waan ayyakken beeku mucaan koo dhugaa dubbata malee wanti nu balleessu hin jiru. Kafani dubbatu taa'ee dhaggeeffadhee dhugaa waan beeku dubbate. Torban isaatti ajjechaa isaan dhagaye waan inni yakke waan beeku nama ammaatti wanti isin kadhadhu ani baay'ee dubbadhee waan an fooduu hin qabu mucaa koo dhabeera wanti isin naa garastanii inni mucaa kootii akkanatti dhangala'ee akka namne waaqanaa kadhadhaa waaqanaa kadhadhaa waaqanaa kadhadhaa. Wayita isaan kana jedhanitti namoonni muraasni achitti argaman miira gaddaan liqimfamanii turani. Miseensonni paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo ajjecha Haacaaluutiin walqabatee hidhaman mana murtiitti dhiyaatan jedhame. Jawaar Mohammad obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen isaan waliin hidhaman mana murtiitti dhiyaatu isaanii maddeen biyya keessaa gabaasaniitii jiru. Namoonni kunneen jiddugala galma aadaa Oromootiin aangawoota mootummaa olaanoo walga'ii irra turan ajjeesuun ajjechaa waxabajjii 15 kan bara darbee irra deebisuuf yaalii godhanii turanii jedhee koomishiniin poolisii Finfinnee ibsa baaseen. Dabalataan reeffa Haacaaluu humnaan gara Finfinneetti akka deebi'u gochuun miseensi poolisii Oromiyaa tokko ajjeesuunis himatee jira. Ajjechaan namoota 87 amma duras dhimma kanaa waliin kan ilaalamu ta'us itti dabalee ibse. Akka gabaasa ENA'tti ammoo guyyaa har'aa yeroo mana murtiitti dhiyaatanitti guyyaan qorannoo dabalataa irratti gaafatame manni murtii hayyameetii jira. Mootummaan Itoophiyaa abbaa irrummaa ija baasetti tarkaanfatuun namoota muummee ministeeraa uummata biratti akka fudhatamu taasisan adamsee hidhuun gantummaadha jedhu rogeeyyiin.
Kun ammoo adeemsa muummee ministeeraa ganna lama caalee daran gabaabsuu mala jedhameetii jira. Jawaarfaa irratti qorannoo dabalataa beellamne bira qabamee jira. Oduma wal fakkaatuun ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa keessaa harka qaban jedhamanii kanneen shakkaman namoonni 3 to'annaa jala oolfamanii turan har'a mana murtiitti dhiyaataniitii jiru. Kanneen ajjeechaa suukaneessaa artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatan jedhaman maqaan isaanii kan ifa hin taane dhiironni 2 fi dubartiin takka har'a mana murtiitti dhiyaatuun isaanii maddeen gabaasaatii jiru. Namoonni shakkamanii murtiitti dhiyaatan guyyaan qorannoo dabalataa guyyoota 14f beellamni qabameefii jira. Magaalaa Finfinnee keessatti raayyaan ittisa biyyaa kashlabboota magaalaa waliin ta'uun dhalattoota Oromoo irra miidhaa geessaa jira jedhame. Raayyaan ittisa biyyaa wabotuu magaalaa seenee sababa jedhuun dhukaasuun magaalaa jeeqaa jira jedha jiraataan magaalaa Finfinnee irraa BBS'if yaada laate tokko. Humnoonni mootummaa namoota qaban akka malee reebuun miidhaa cimaa dhalattoota Oromoo irra geessaa jirus jedhame. Daandiileen gurguddoon kallattii garaagaraatiin magaalaa Finfinnee seenan ammas akkuma cufamanitti jiru. Akka odeessa boodana nu gahetti humnootiin mootummaa ummanni daandii cufee akka banuuf humnaa ol fayyadamuun miidhaa cimaa geessaati jiru. Namoonni hedduunis rasaasaan rukutamaniitii jiru jedhame. Akka ejjennoo ummataatti hanga obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi Oromoonni hidhaman martii hiikamanitti daandiin banamuun hin jiru yaada jedhutti cichaniitii jiru. Harargee lixaa magaalota garaagaraa keessatti mormiin ummataa akkuma itti fufetti jira. Haaluma wal fakkaatu magaalaa Galamsoo keessatti humni addaa poolisii Oromiyaa baay'inaan bobbaafamee bakka jirutti kaleessaa kaasee mormiin ummataa haala hamaan itti fufee jira. Magaalaa Galamsoo keessatti lubbuun nama 3 dabartee kan jirtu yoo ta'u namoonni hedduun miidhamaniitii jiru. Mormiin kun magaalota akka Baddeessaa Galamsoo Ciroo keessatti bifa adda addaatiin geggeeffamaatii jira. Humni addaa poolisii Oromiyaa baay'inaan Harargee lixaatti bobbaafamee reebicha hamaa ummata irraan gahaa jira jedhame. Harargee bahaa aanaa Dadar keessatti ammoo har'a qofa namoonni 2 kan ajjeefaman yeroo ta'u kaleessa ammoo namni tokko rasaasaan madaaheetii jira. Namoonni hedduun gaaratti galanii jiru kan jedhu namni achirraa dubbisne tokko jala dhaqanii rasaasaan nama fixaa jiran jedhe. Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti yoo xiqqaate namoonni 11 ajjeefamuu jiraatan BBS'if yaada kenne tokko hime. Hiriira guyyoota 2 darban keessa geggeeffame irratti raayyaan ittisa biyyaa humnaa ol fayyadamuun ummata hiriira nagaa bahee irratti rasaasa roobsee miidhaa kana dhaqqabsiise. Mormii kana irratti namoota 11 ajjeefamaniin ala kanneen biraa 20 ol madaa'u jiraatan kun himeetii jira. Yeroo ammaa haalli jiru yaaddessaadha kan jedhu namni kun raayyaan ittisa biyyaa magaalaa keessa naanna'uun qeerroo fi namoota nagaa hedduu reebaa fi hidhaa jira jedhe. Magaalota godina Baalee keessatti haalli wal fakkaataan akka jirullee maddeen gabaasaatii jiru. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Agaarfaa keessatti humnoonni mootummaa akka malee nama reebaa fi hidhaa jiru jedhamaa jira. Hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 70 ol kan hidhaman yoo ta'u mana barumsa sadarkaa lammaffaa Agaarfaa mana hidhaatti jijjiirame jedhame. Namoonni hidhaman nyaata gahaa illee argataa akka hin jirre namni BBS'if yaada kenne tokko dhaameetii jira. Dararaa humnootii nageenyaa irraan gahan jalaa namoonni hedduun gaaratti baqatanii akka jiran odeeffanneetii jirra. Tolee kabajamtoota jaalatamtoota keenya odeeffannoon haala oolmaa Oromiyaa irratti qindeeffannee kana fakkaata. Gama ogummaa kaameraa fi editeraatiin kan nafaana ture Abdii Jamaalii gama kiyyaan turtii gaarii.